agartu wallahi warri ollaa kun agartu biyyoo laaliti ishiin kun ana qofa falaal jedhi laal agarte shaatira aqliisa amma jaartii ishee qaruufi akkana namni beeku hin jiru si galamti gowaa barbaadda dhaadheen gaafuma sananii irratti naqee isas maraachuuf turanii bar si gale silaa ishee qaruufi tuqanii wallahi akka inni roobe irraa kan haroodu akka inni miilaan fiiguu godhan asii dhiir kana keessaan awwaara kana agartee kaasa akka inni haranna buluk fayda kada abatu fiige marate akas gochuuf turan ammati ishee qotanni nutti amatu kana maan dhiifne ammati mana yeroo ishee qotanutti namatti gaa annama tokko namatti miti akka inni techu waa'ee ummata waan akka itti fahamen jedhe ni fahame ummata kana nu agarsiisi jedhanii bar maratu sheekha roobeesan bar yeroo beeta laal dhageeffadhuga yeroo hedduun narraa dibbataa beektaa ani irraan gabbeetan ofirraa dhoorge jedheeta yeroo garii dubbadhaa maaliif sababa xiqqoo ilmi isaatiif hin tokko kabajaa nama tokko beekumsa illee beektaa isheen sun ni qaba ilmi sirriitti qaba ilmi rabbi kenneef garuu immoo silaa badii xiyyaarratti isaatiitti irraamtuudha haadha manaa yookaan dubrummaa irraa dhabee jedhee baaduun duwwaa yeroo inni jiruusa. Bakka waan jaartii wajjin gabbaasee dubbatu ture beektaa inni. Dhiisa namuu sirrii jiru dhiisa. Waan silaa jaartii wajjin haase. Sirrii gargaara hin dubbatu ture inni. Dhiisa namuu akkuma akkatti jiraate. Dhagaa isaa namuu akkuma akkatti jiraate dhiisati waa qulqulluu rabbi qofaati. Sigalee? Qulqulluun Allahu ta'ala qofaati dhaggeeffadhu. Ammoo wannin amaanaa siin jedhu gaddi fedhe sitti bu'ee rakkoo fedhe si qabate yoo sooshaal miidiyaa gubbaatti jechuun rakkoo kan kee gaddaan kee ibsatte bakka kun barnoota siif ta'u kalas. Aboo ani maraa ilaa dhaggeeffadhu yoo ni fi rabbii beektaa qalbii waan jaalatu akka argatte namni beeka Hamzaar laaftutuun boo beeka namni. Wallahi waan jaalate san qaamaan bira gee argate yookaan unkaa akkanumatti harkaan qabatuun kun bara hedduu qalbiin isaa imaana guutamaa. Fakkeenya harkumaan akkanatti harkumaan yoo fakkeenya argateen ni haa godhatu taatee yoo kan inni godhatu taate jaa nama jaalatu. La kan kee budaa dabar kan kee budaa si nyaate bar kan kee waan kana si bochisu budaa dabar malee tartiiba irra jirtu sirrii jirtu budaa dabar kan kee timbeeni malee. Budaan lee ni jiru. Niji wala sirri kita arah tarik mah. Wallahi azim ilmi dhiiraa tokko yeroo hunda keessa taa'ee boohuun anamma sadhiiroo silaa harargeen bakka gartee namni itti qara'ee ruqyaa irraa barannee jirru. Sigalee shiyaamattuu idaarraa eegalee sigalee bakka hundatti namaa qaraama takkaa garuu sirratti qaraan hin beeknu takka sirratti hin qaraamne. Takka sirratti hin qaraamne. Quraanni moo quraanni maal waraana irratti qaraama quraanni beekuun maktabaa keessa jira naan jala jira maal quraanatti qaraama. Dhagai kasih ini mati. Dhagai quraan of hin qarawuti dhagai as deebis kaameraa wayii sitti maa. Sheeka tokkotu dhageessa. Finfinnee naannoo kolfee jedhamu kolfee beeyta dhageessee beeytaa Finfinnee kolfee. Kolfee beeyta. Halo. Sagaleen jira? Indaga. Naannoo kolfee jedhamu imama tokko. Dhagai ka amata digdama salaachise sheekni tokko. Amata digdama salaachise yeroo gartee salfii salataa yeroo sirreessu boo sirreeffadha mitti astaakilu koon astaakilu safaachuun mana hintinnaachuu nama jedhee beeyte nama arrabsa sheektichi. Aboo sheekiin maal ta'e minaamin amalli isaa jijjiirama jedhee nama rifate beeyta. Yeroo khutbaa godhus akkuma tokko godhata beeyta. Saboo sheekii kana jinnii seeneetti qaraamuu qaba jedhanii gaaf tokko qabanii isa ishaarraa eegalan osuutti qaraamuu naannoo sanatti subii yeroo gahu jinnii keessa na lakkisa dhiiga goju bakka waxaaloo shuu jalqabe. Eenyu sheekii jinniin hin seenu eenyu jedhe sheekii budaan hin nyaatu eenyu jedhe sigalee sheekii falfalatti hin dalagamu eenyu jedhe aboo ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam osoo qura'aan itti bu'aa jiru ergamaan rabbi ammata tokko ofii wallaalle wahin dalaga faaji'anii waan sana dalaguufaa ni jira kun beeyta Jibriil Mikaa'el bu'anii kaan gara mataa taa'e kaan gara miilaa taa'e ergamaa rabbii irraa hiikan. Eenyu mujrimtichi Yahudaa Labiidul Asam kan jedhamu ergamaa rabbii areeda isaanii fuudhee wahitti maree bakka 11 waraanee
bi'iri jalan awwaalle rasuulli waan hundi bitaatti hin galle falfallee ergamaa rabbii akkana godhee miidhe anaaf si kana daaraa nu godha saa walaala amma subaaf mucayyoo kana amma siriini nama wal jaalatan adda baasa ummata sallallahu alaihi wasallam jaadhaan rahmata buusa wayyee amma falfalli yookaan siriin nama wal jaallatu lamaan jaarsaaf jaartii adda baasa tokko nama qabeenya qabu zeerootti deebisa nama fayyaa qabu dhukkubatti deebisa saa walaala akkasii bar digale amma jaarsaaf jaartiin duraan gartee akka bishaaniif wanni itti wal dhiibotanu yeroo muraasa booda wal jibbuun walitti garagaluun wal hiikuun maal amma osoo haqiiqatan isa rabbii beeku amma hojiitti budaana seenta jirti hamsa qaamni nyaata jira dhiifamni hin baya amma ati hangana tirata koy jirti natti haasawtu kanaawo la wallahi lazim dhagayka dhagayka anamma warabbil kaaba isa dhugaas jechuudha ati qur'aanii dawaadhaa miti bakka namaa qaraamu deemiti nama jala taa'e nama gartee taraarama namni zimbuloo abbaa fedheessi qaraamu danda'u waan kana beekta kuni kennama namni namarratti qaree falfala namarraa hiikuun kennama rabbiin namaa kennu malee hundi faatiyaa beekee faatiyaa qaree naa sirraan hiikamu si galaa miti namni hundinuu takhassusa qaba waan rabbiin kenneeftu jira akkasii bar rabbiin nama garii khutbaa rabbiin laaffiseef nama garii da'awaa laaffiseef nama gariif rabbiin qur'aan laaffiseef saa walaala nama garii muqaraa isuu laaffiseef amma sheekni takki keenya tokko jira biyya walloo kamse sheek Huseen Qallaa jedhe namni wallaala hin jiru kitaaba namni akka isaatti fahamee nama qaraa isuu hin jiru garuu ol bahee nama dura dhaabbatee hadiisa tokko danda'e ni mu jedha hadiisa tokko kennamni isaa maali taa'ee hawaasa qaraa isuu durasaa qaraa isuudha namni hundinuu kennama qaba ati amma waan biraa dhiismee mana ruqyaa deemeti mee guyyuma sadii wal jala siima qaraamuti quraanii dawaadha sila bu'a bayyaan qabaataa egaa isaatiin maal taate wayi maal jaalala yoo ta'e hunda keenyatu jaallatee wanni ta'e takka kanatti ol baanee boonyee wanni hin jenne bar maal taate abiifi jechuun wanni kun nama shakkisiisa bar namni jaalala amma ati ulseetima amma ati guyyaa tokko dhugumaa maamma bayaan sumaa naan jechuuf deemta bakka if lallaalte boo micaati maal taati amma boo ati maal argetti biskita fakkaate jechuun ol ta'us okay Hajiga amma walumaa galatti laa anama akka obboleessa kiyyaa tokkotti waan hin beekurraa dhagayka halo silaas ansheekaa naman gorsan jedhaniiti amma kan goota beeytaati laa silaa azkaara sabaa wal masaa xiyyeeffannoo godhati mu'awwizatayni fi kulli masaa'in sigale fi kulli sabaahi wa masaa galgalaaf ganama hunda mu'awwizatayni baay'isete akkana si abbolummaa kiyyaatteetti maaliif ijji namaa wallahi dhuga baanta abshirnin baay'isa abshir wallahi ila ijji namaa nama jiraatu mala falfalli yookaan sirii nama jiraatu mala yookaan jinniin nama seena si galamati amma wanni kun waan qabatamaan argaa jirru jechuudha sa'aatii ammaa kana keessatti namni akka hin taane gaafa ta'e waan silaa ta'uu qabu ture dhiisee jira darbakaaleen namni bar yeroo tokko ilma namaati dogongoree achi as ba'een bu'aa miti namni yeroo hunda boohuun jaartii isaatiin adda bahuun si galee miti waan hawaasni dhagahuu dhabuun kun gaafa falfalli sitti jiru si galee waan sirraa eegamu gootu faallaadhuma deemta faallaa si ofa bar sirri sitti fakkaata anamma viidiyoon tokko tokko gadi dhaala yaa rabbi wallahi qalbiin na cabe beektaa sayyaa ummata maalis ni balleessu yeroo ummanni obboleessoo si maraachuu barbaada ummata maalis ni balleessu ettaa obboleessoo ay baalim amma furmaannis lamaale si qabanii adda kan kee qabanii wallahi sirriitti qabanii si qaruudha sana booda tasgabbii argattaa qalbii kan kee irraa haatu bu'aa si galeemti nagaa rabbiitii waan gochuu kaatu tasgabbiin achii miti ustaada kanan ta'in ati tasgabbiin achi hin jirtu tasgabbiin takkalaa halaal godhate takka bira ga'ee qaamaan laala kanallaa harka isaatiin dhab goonaan maasha Allah raahatun lil qalbii waraahatun lil jismi waraahatun la li jismi li harakatil jismi tajaan okay maasha Allah gabara geesse abarumaanu ya rabbi rahmanika ballarati ya khair siti jennaan tolinse tanaa ol tolen jiru abbaa kiyya يا رب لك برحمتك يا رب انك بدك قوتك بدك يا رب يا ارحم الراحمين كان رب يا رب يا رب قبرتك كان برقه يا رب يا الله والله لازم يا اخي اما انا ما بصدق يسا نبني قلبينا ما كان اجيس ندجيس نجرو
nama dhibba sadii wallahi azim qabeenyi isin har'a miskiina rabbii ittiin gammachiisan qalbii qabeenyi. nama kanaa dhiisu ati waan argame biskoot aan fagaatis hin fedhu narraa na biraa fagaatis hin fedhu qilleensarraas hin fedhu ofuma biraa ilaal qophooyte jirti us afaan hin du'aa goodi usi. La rabbi akasimiti bar amma akasimiti wallahi la Muhammad dhaggeeffadhu har'a osoo Hamzaa waa qabaate jechuudha. Kallattiin qaamaan si bira gaheetu mallaan. Sagalee biyaas wacii kan kee kan waggaa tokko sirraa cufeetiin akkatti sargiin godhamu akkatti aruuzii godhamu waa hunda haala mijeessiitiin achi asii baasa. Ni fuutaa galgalaaf ganama hunda du'aa inaa godhaa teessa. Bakka qabeenyi wanni horamuuf obboleessaan kee ittiin gammachiisuuf kagaddee jiru gaddasaa gammachuutti deebisuuf. Maal si godhe yoo nama gaddee jiru gartee gaddasaa gammachuutti hin deebisin mina argilla duniyaa raas wayii fudhattee qabdii seentaa boleessoo. Yaquluun Aadama maali ilmi Aadam qabeenyi kiyya jedha. Qabeenyi isaa waan uffatee fixee fi waan nyaatee dabarse malee wahii qabaa jaa Rasuula Ilaahi Salaatu Wassalaam. Isaan walaala akkasii barbaanni kun. Sigalaamti. Amma ati dheengaddachi as baatee Oromoo awwaan biraan barbaaduti natti fuudhaa. Wahiin barbaada jennaan ummanni maal godhe? Shilingii erge, sumunii erge, qarshii 5 erge, 100 erge, 10 erge. Jazakumullahu khairan ulfaadha. Wallahi diise ofuma kiyyaafin godhee agarsiisa ustaadamisa wallahi summa wallahi. Aggeeffadhu ofuma kiyyaafin sirgii bareeffadhee tolchee bareessee agarsiisaa dhiise. Ammoo miidiyaa irratti hin baasu malee. Wallahi rabbi siif laafisu hangama kiyyatti amma ati karaa halaaliin bultii jaarachuu barbaadde osoo ergamaa rabbi jiraatanii alayhi salaatu wasalaam wallahi uqsim billah sitti fuudhan. Osoo ergamaa rabbi lubbuun jiraatanii sitti fuudhan. Har'a garuu osoo namni tokko gartee iimaanii isaa guutuu ta'e kan waa qabu silaa guutee jiraate waan kana hunda shaffaneesis tasgabbeessee nagaa rabbiiti yeroo hunda rabbi du'aa. Guys, geenyara kuma guys. Dhibba shan kennaas keessatti guys. Seenaa hojjedhaa dhibba shan kennaas keessatti guys.